Tiksee gaarii qabnaa kan akka baanxoosii nurratti haa golgamu kadhannaan isaanii yoom isaan qofaa jira kan akka baarmaasii eebba isaaniitiin namoota kan qubsanii dhiisanii hin deemne rakkinaaf jedhanii imaanaa waaqa keenya galmaan nuuf ga'anii nu eebbisaa jennaan nu ijoolleen isaanii nu eebbisaa jennaan nu ijoolleen isaanii. Tajaajila furaa keessatti takliyyeen dagadhu nageenya biyya keenyaaf atummaan nuuf laadhu ijoolleen keessoo hamaa nu jalaa uwwaadhu hundeeffama waldaa keenyaas kadhaa kee yaadadhu hundeeffama waldaa keenyaas kadhaa kee yaadadhu. Abuuna Salaamaa dursa Phaaphaasota dhaloota barsiisuuf Itoophiyaa keessa deemtaa kaatii waammadhaa inni nuuf birmataa abboota saglan wajjin mucinaa dhaabbata waldaan fedhe akka argatuuf innoo nuuf kadhata waldaan akka fedhe argatuuf innoo nuuf kadhata. Abuuna Gabra Manfas Qudduus Gibsi irraa dhufanii waraana isaanii wajjin qirreensaaf cammarfamanii biyya waaqni eebbisee hafuura qulqulluun arganii hoolota barbaaduu fageenya irraa dhufanii tulluu cuqqaallaa irraa dhufuun qubatanii dhaloota galgar jiru sassaabuu eegalanii waldaan keenya kunis isa fakkeenya godhatanii waldaan keenya kunis isa fakkeenya